Ashiyaa'u duraan dursee bakka guyyaa kana nu geenjaa keessattuu akkaanaa keenyattis kallattii muummee ministeera keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed nuuf kaayyatti jechuudha. Guyyaa 15 kana biqiltuu dhaabuu qofa galma akka hin taanee fi biqiltuun bara baraan dhaabaa jirru kun kunuunsuu bara baraan kunuunsuu akka qabnuuf akkaanaa keenyatti hojjetaa mootummaa keenyaatii fi waajjira qonnaa sadarkaa baadiyyaattis hawaasa baadiyyaa qabnu hundarrattuu biqiltuuwwan bara baraan dhaabaa turre san sirna bishaan obaasuu fi sirna kunuunsuu irratti kunuunsuu akka qabnuuf kaleessaa galgala ergaa dabarsuudhaan qophii cimaa taasisuudhaan araddaa baadiyyaa 19 qabnuu fi magaalaa lamaan qabnu irratti keessattuu akka hojjetaa mootummaattis hojjetaan mootummaa seektaroota garaagaraa keessatti iddoo manneen barnootaatii fi iddoo manneen amantaa biqiltuu dhaabaa turan keessatti argamuudhaan biqiltuu haala gaariidhaan bishaan obaasaa akka jiranii fi haramaawwan iddoo tokko tokkotti itti haramillee jala haramuudhaan kallattii gaariidhaan hojii ashaaraa magariisaa kana kallattii muummee ministeera keenyaa nu kaayaa kanaan hojiirra oolchuudhaan hojjechaa akka jirru waan gartan kana jechuu barbaadeetti. Akka Itoophiyaattis ta'e akka Oromiyaatti keessattuu akka guddina keenyaattis ta'ee akka aadaa keenyaatti badhaasaawwan garaagaraa fudhachaa jirra jechuudha. Dhimma biqiltuu qofa osoo hin ta'in biqiltuu nageenya irratti misooma irratti waa hundaan badhaasa fudhachaa jirra. Garuu torbee kana keessatti muummeen ministeera keenyaa badhaasni fudhate badhaasa isarratti illee xixiqqaatu keessattuu hawaasni uummanni aanaa keenyaa sablammiin hundi cinaa dhaabbachuudhaan ashaaraa magariisaa muummee ministeera keenyaa kaayesan qabatamaadhaan hojiirra oolchuudhaan labsii inni kennu kana osoo hawaasni keenya lafan kaayin fudhatee hojiirra oolchuudhaan muummee ministeera keenyaa akka badhaasa fudhatu kan goosise uummata Itoophiyaa waan ta'eef ammallee kana caalaa jechuudha. Kana caalaa ammallee uummata addunyaa hedduutti badhaasa lammaffaa fudhachuudhaaf kallattiin nu kaayesan qabannee ammallee deemnee hojjennee badhaasa bara baraan akka fudhannu aantummaa guddaa qabna waan ta'eef kana caalaa amma jalqabbii eegalle malee hojii ammaan dura baay'ee hojjenne inni akka dubbannu osoo hin ta'in kana caalaa ammallee mul'isaa qabannee itti fufsiisnee akka inni badhaasa kana bara baraan fudhatu ni taasisa jechuudha mana. Anillee kallattiin nu kaayesan sadarkaa naa keenyaatti baadiyyaa hundarratti waliin ga'uudhaan kallattuuwwan nu kaayesan hin deemuu irratti hojiirra oolchuu irratti dhimma dubbiin biqiltuutun biqiltuu ashaaraa magariisaa keessatti biqiltuu yoo jiraate qilleensinis roobinis yeroo isaa eeggatee ni rooba waan ta'eef dubbiin biqiltuutun dubbii ijoo ta'uu isaa beeknee kallattuuma kanaan deemnee hojiirra oolchina kan jirusan kaasuu barbaadeeti. Sirriitti waliin jechuu barbaadu keessattuu akka bulchaa bulchiinsa aanaa fadisii fi ergaan dhaamu hawaasa aanaa keenyaatiif hawaasa uummata keenya hundaafuu dubbiin biqiltuutun dubbii ijoodha. Kan inni kanatti ilaalu qofa osoo hin ta'in biqiltuu iddoo hundattuu kan dhaabnu taate roobni kana ciccitee nu roobu kun hundinuu saasaa eeggatee yeroo isaa eeggatee nuuf rooba waan ta'eef harka mirgaatiin qabannee biqiltuu dhaabuun galmaa miti. Biqiltuu dhaabnee biraa galuun galmaa miti jechuudha. Biqiltuu dhaabne san yeroo hundaa'u biqiltuu waan isin barbaaddu kunuunsuudha. Kunuunsuudha bishaan obaasuudha. Biqiltuu kana ammas immoo tuttuqaa namaatti beelzaata irraa illee ittisuu qabna waan ta'eef bakka jirru hundattuu dubbii biqiltuu sana harka mirgaatiin qabannee kunuunsinee hanqa akka ilmoo keenyaatti ilmoo keenyaa fi biqiltuun gargar baasnee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Hanqa isin bakka ga'u qabdu san bakka geessuutti dubbii biqiltuu sana qabannee kunuunsuu qabna kan jirusan kaasuu barbaada. Kanaaf jalqabbii eegalla kana isa har'aa qofa osoo hin ta'in hanqa xumuraatti bara baraan yeroo yerootti qabannee biqiltuu haa kunuunsinu kan jirusan kaasuu barbaadeeti galatoomaa ulfaadha. Olka'us gachisus abjuun kiyya sumaa abdiinko hawwiinko suma galmi kiyya si obsuu na dibee biyya Oromiyaa. Har'a dhimma kunuunsa ashaaraa magariisaatiif asitti waliin dhufnee jirra. Har'a nuti akkuma biyyaattu kunuunsa biqiltuu kana kunuunsuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa ta'uusaa sirriitti beekne. Hawaasni keenya martisu kana hubatee guyyaa irraa ergaa muummee ministeeraa keenya nu dabarse. Bu'aa inni hojii ashaaraa magariisaa irratti hojjeteen badhaasa Ameerikaatti badhaafameen. Badhaasni kun ammas dachaa badhaasa biraatiif noobeelii biraatiif nu kakaasuu waan danda'uuf hojii jiruuf jireenya keenyaa hojjechuun dirqama lammummaa Itoophiyaa ta'uusaa sirriitti beekne. Guyyaa irraa hojjetaa fi hooggansi keenya martisaa biqiltuu kanarratti hirmaanne akkuma dhaabnetti kunuunsuudhaafis abbaan nuyi kan jiru san
lafa gogogaa dhaloota keenya waan hin qeebalchiifneef lafa jiidhaa fi magariisa lalisaa oomishaa fi oomishtummaa dachaan dabaluu danda'u uumne dhalootatti aanuuf illee fakkeenya ta'uu waan qabnuuf guyyaa irraa hundi keenyaa sa'a tokkorraa eegalle asitti baane biqiltuu kana kunuunsinee oomishaa fi oomishtummaa keenya dachaan daballee hawaasa maatii badhaadhinaan milkaa'e uumuudhaaf qophaa'ummaa keenya asitti agarsiisaa jirra. Hawaasni keenya martinuu dhimma kana sirriitti hubatee qe'eesaa dhuunfaarraa eegalee lafa waliinii iddoo waliinii bosona waliinii irratti hirmaate guyyaa irraas kunuunsee bira hafuu qofa osoo hin ta'in itti fufinsaan kunuunsinee biqiltuun kun guddatee jijjiirama qilleensaatii fi qilleensa madaalawaa hawaasaaf fayyummaa hawaasaatiifis fayyummaa qabeenya uumaatiifis madaala naannoo keenyaatti tiksee fayyadamummaa keenya dhugaa irratti hundaa'ee fi badhaadhina maatii keenya milkeessuudhaaf waloodhaan kaanee qabsoo keenyatti eegallee jirra. Ergamaa fi tarsimoo muummeen keenya qabatee socho'e milkeessuudhaaf hundi keenya harka wal qabannee socho'uudhaaf qophaa'ummaa keenya agarsiifnee jirra. Borus iftaanis kallattiidhaan hojii idilee godhannee itti fufinsaan za'a boqonnaa keenya hunda biqiltuu tokko kunuunsinee jijjiirama tokko fiduudhaaf qophaa'ummaa keenya agarsiisuudhaaf dhufne waan ta'eef hawaasni keenya martinuu guyyaa irraa badhaasa kanaafis baga gammaddan jecha badhaasa lammadaatiif akka of qopheessa jechuun barbaada. Galatooma. Guyyaa irraa waan asitti argamneef kunuunsa asharaa magariisaa ergamuu muummee ministeeraa yeroo ammaa keessaafuu akka biyyaatti kennaa jiranirra dhaabbanne eessisan biqiltuu naannoo keenyatti argamu kan duula asharaa magariisaa sana ammaa dura dhaabaa turre kunuunsuudhaaf asitti argamne jechuudha. Kanaaf isa kana keessatti ergaan wanni kun qabu dhugaa dubbachuudhaaf muummee ministeeraa jijjiirama qilleensaa addunyaa qoraa jiru kana jijjiiruu keessatti gaheen inni akka biyyaatti bahaa jiru akka addunyaatti mul'atee jira jechuudha. Akka addunyaatti mul'achuu kanarraa ka'ee addunyaan hojii inni jijjiirama qilleensa addunyaa qoraa jiru kanarratti hojjechaa jiru gaarii ta'uusaa haga badhaasuutti deemee jira jechuudha. Hanga badhaasuutti. Kanaaf hojiin kun waan jajjabaannee nulleen hojjechuu qabnu fakkeenyummaa isaa san fudhannee deemuu qabna jechuudha. Kanaaf hiikkoon isiin qabu amma mul'achaa jira hawaasa keenya biratti akka aanaa keenyaatti bu'aan isaa mul'achaa jira. Qilleensi jijjiiramaa deemuun jireenya qonnaan bulaa oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti godhu hundaafis barbaachisaa akka ta'e namni keenya hubatee jechuudha waan kanarratti. Dhugaa dubbachuuf erga sochii asharaa magariisaa jalqabne maddeen jiranilleen jiini bishaanilleen lafa keessatti illee nu dabalaate kan dhufe jechuudha. Kunis hojii misooma sululaatii wajjin wal qabsiifne hojii bal'aa hojjechaa turreen ittisa biyyoo fi bishaanii wajjin asharaa magariisaatti aansuudhaan bakka hojii misooma sululaa hojjetame san asharaa magariisaatiin bakka buusa sirriitti kunuunsa isaatis cimsaa deemuu jirra jechuudha. Isa durirraa wanni adda godhu dur ni dhaabna dulaa ni dhaabna hojii misooma sululaa ni hojjenna garuu immoo deebi'ee kunuunsuu irratti hangana bal'aan akka ture baroottan dabran irraa hubannee jirra jechuudha. Inni kun biqiltuu dhaabuu qoftiin galma akka hin taanee fi kunuunsuudhaan faana deemuun ammoo ergama muummee ministeeraa keenya immoo akka addunyaatti fudhatee badhaasas argatee badhaasa biraallee immoo dabalataan argachuudhaaf qabatee deemuu jiru kana kan ittiin milkeessinu isa kana ka'umsa godhachuudhaan badhaasa amma arganne kana sochii kana itti fayyadamuudhaan biqiltuu keenya kunuunsinee duula asharaa magariisaa jalqabne san bu'aa qabatamaatti jijjiiruudhaaf kan asitti argamne ta'uu isaati. Kanaaf ani wanni hin jiru wanni amma jalqabne kuni sochii yerootiin osoo hin taane itti fufinsaan barataa manneen barnootaa keessatti illee guyyaan biqiltuudhaa jiraachuu qaba. Guyyaan biqiltuu labsame torbaanitti guyyaan tokko yoo kaza'an labsame barattoonnis barsiisonnis naannoo dhaabbilee hojjetaa mootummaatiif naannoo dhaabbilee mootummaa jiran hundatti
guyyaan kunuunsa biqiltuudha kaa'amuu qaba jechuudha. Murtaa'uu qaba murteeffatanii murtee sana immoo hojiirra oolchuu qabanii haju kana jala kunuunsu jechuun gaamma biqiltuu tana haalarra jirtu akka hin duune bishaan obaasuu kotokotuu isii kana barbaada jechuudha. Haalamma jalqabne kana ayyootti deemnee aadaa godhan. Akkuma sirna gadaa keessatti biqiltuun kabaja qaba. Biqiltuun iddoo olaanaa qaba sirna gadaa keenya keessatti jechuudha. Isa sirna gadaa keessatti kabaja qabu sana immoo Oromoon har'a jirtus duudhaa gaarii kalee sana hojiirra oolchuudhaaf tattaaffiin Dooktar Abiyyi faana buunee deemuu jirru kun akka aanaa keenyaattis cimeetti fufuu qabaan jedha. Akka waliigalaattis inni kun karaa nu ta'uu qabaan jiruun qaba. Ulfaadhaa xumureen jira. Guyyaa irraa wanni asitti argamneef duula ishaaraa magariisaa muummichi ministeera keenya badhaasa Noobeelii ittiin addunyaa irratti ittiin badhaafame kana galmeessuudhaaf guyyaa irraan tanaa kana asitti argamnee jirra. Kanaafuu kunuunsa biqiltuu kana nutis akka inni muummichi ministeera keenya badhaasa Noobeelii ittiin argate kanatti wantoo inni irraa argate kana sadarkaa asitti galmaan gahuudhaaf kanatti asitti argamne bishaan obaasaa jirra kunuunsaa jirra. Kan jala qotamuu qabu jala qotuudhaan kan bishaan obaafamuu qabu bishaan obaasuudhaan kanaafuu asitti kunuunsaa jirra. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutiin kun dhimmi badhaasa Noobeelii muummichi ministeera keenya ittiin argate kana galmaan gahuu irratti dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu jennee uummata keenyaafis waan dhaabnee jirru. Kanaafuu ani uummata bal'aa keenyaaf wanni dhaamu wantoota inni muummichi ministeera keenya ittiin badhaafame kana sadarkaa asitti namni hundi biyyattiin guutuun Itoophiyaan guutuun galmaan gahuu irratti ammallee badhaasa Noobeelii irra deebinee marsaa lammaffaaf akka harkatu ejjennee kutannoodhaan irratti qabsoofnee waan kana galmaan gahuu qabnaan jaa kanuma galatama. Turizimii talaqqeen gurguddaa gadaamee isa goota arjoomtuu gaarishoo hundaaf garaa laaftaa. Galanni kee guddaadha harmeetoo yoomiyyuu jiraata nu boonsee jiraata. Mama Africa, Mama Ayo.